warri caatiin haraamii miti jettan jaartii fi gammachii Wita dargeen jimaa nyaannee meeshaan keenya paastaa bilchaateen wal fakkaateen warqatti laafatee hafee. Bum. Bageera deebiin gara chaanaalee kanaa nagaan dhuftan isin jecha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hooyyaa harka fuuna shama akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen biyya alaaf biyya keessa jirtu bageera deebiin gara chaanaalee kanaa nagaan dhuftan isin jecha. Oromoo ko wanni deemaatti jiru jechuudha ajandaa waa'ee cimaadha jechuudha akkana nama goote. Jaartii teenya gammachiisuun dadhabne. Aboo maa fi jirna warra RCTV ka jaartiin jalatti qabaa jiru. Kun akka morma daajiman qabayna. Zoppin ko figaa qaba. Hordoftoonni kabajamoo akkuma argaatti jirtan viidiyoon kun jechuudha ajandaa sooshaal miidiyaa keessaa gara TikTokii kana wanni deemaatti jiru waan akkaan nama ajaa'ibu nama sodaachisu jechuudha. Haa ta'u malee jechuudha uummanni harargeedha jechuudha waa'een caatiin isaanii jechuudha har'as borus waan irraa haftuu miti jechuudha waan irraa hafuu dandeessu miti akkasumas haraami jedhuun illee isaan biratti jechuudha waan hin tahamne jechuudha waan hin tahamne waan eegamne jechuudha gonkumaa caatiin jechuudha lubbuu teenya ka jedhaati jiran jechuudha waan jimaa harargee godhe teenya ka jedhaati ittoon gaalan goone jedhutti jiran jechuudha haa ta'u malee jechuudha uummanni harargeedha kuni caatii kan irra baay'een isaanii jechuudha haa nyaataniiti malee haa qamaanii malee maallaqatti jijjiiranii dhaloota isaanii ittiin barsiifatanii akkasumas immoo madrasaalee barumsaa jechuudha ijoollee isaaniidha ittiin jiraachisuu danda'anii jechuudha isaan jechuudha caatiin isaaniif maali lubbuudha qaaliidha caatiin isaaniif jechuudha haa ta'u malee jechuudha uummanni harargeedhaa kun maallaqatti haa jijjiiraniiti malee kan irra nyaatu hoo kan nyaatu uummata shawaa fi gara oromiyaa keessaa kana jechuudha arsiidhaa kun caatii jechuudha akkatti nyaatan isaanis jechuudha akkuma viidiyoo kana agartan jechuudha inni gari caatii nurraa hin tuqina inni gari caatiin immoo nu balleessee jira uummanni harargeedhaa yeroo caatii qamaan jechuudha tartiiba maleedha akkasuma waan hunda dalaguu jiranii ka jedhaniiti jechuudha olola tokko irratti banuu jiran jechuudha haa ta'u malee akka kiyyatteen maal jedha uummanni tartiiba qaba nama sammuun isaadha jechuudha ofii isaatii biizii ta'e malee hundinuu jechuudha kaayyoo mataa isaadha qaba tartiiba qaba jechuudha hordoftoota koo viidiyoo kana mee maal irraa hubattu bakkiisuun dadhabne aboo maa fi jirna warra RCTV qottiin bohaartan jechuudha maa fi fidee dhufe malee haa ta'u malee hordoftoota kabajamoo ajandaan jimaa kanaadha jechuudha yoo ganaa daashi godhaniituma irra darban malee waan akkanaan irra darbamuuti haa ta'u malee jechuudha karaa hundaan jechuudha uummanni olola walirratti oofutti jiranii duula walirra bunutti jiranii duulinni garuu sheekotaa dhaabbateeti jira rabbiin nurraa haa dhaabuuti eenyuufuu bareedaa mitiif jechuudha akkuma sheek Aminoo Biroodhaa dhaabbatan yaa ijoollee qilleessaa wanni qilleessarra deemuu jirtu tun yoo gadi nutti buute jechuudha rakkoo hedduu nutti fiduu dandeessi kanaafuu wanni kun qilleessumarratti nurraa dhaabbatu qabaadha ka jedhan jechuudha akkasuma immoo dhaabbateeti jira haa ta'u malee irra baay'een isaanii ajandaa kana oofaatii jiranii harargeen jimaan isaaniif maali yoo ka jettan ta'e jechuudha jimaan lubbuu isaaniiti kanarraan jiraatan kanarraan yuunivarsiitii haga yuunivarsiitiidhaa wal ergatanii wal barsiifatan akkasuma immoo kanumarraan jechuudha umulamaa inilleen achuma keessaan bahe bariyaa hordoftoota kabajamoo faranjiin yooma dhufte jechuudha lafa akkamii kana daawwatti lafa akkanaa kana daawwatti bar lafa magariisa waan jechuudha faayidaa qabuun uwwifamteedha jechuudha lafti sun haa ta'u malee jechuudha irra baay'een jechuudha olola irratti oofaatii jiranii olola irratti oofaa jiranii olola kanaaf immoo isaanis dura dhaabbatanii jiranii jimaan khilaafa hedduudha qabdii nuti nuuf hin galle jechuudha uuma isaan jedhan asinii fidaatii jirra malee hordoftoota kabajamoo wanni kun jechuudha yoo ka dhaabbatuu dhabe jechuudha rakkoo fidaa haa ta'u malee jechuudha isaan haga har'aadha jechuudha kanumarraan guddatanii qabeenya biraadhaa hin qaban irra baay'ee jechuudha harki caalu parsantii 100 keessa jechuudha 99 jechuudha wama jimaan jiraatu jechuudha daldalli isaanii akkasuma qotee bulaan isaanii yeroo akkana jettaniin bar haamileen bar maaltu isaan itti dhagama isiniif fakkaata hordoftoota kabajamoo nami qofforee dongoraadhaan dachii kana laal jechuudha waan dachii qofforan kanaan qofforanii dadhabanii itti laffa'anii dhaabuun isaadhaa dachii kana amata meeqa qofforanii tolchanii lafa jala bareechanii jimaan akkana hin dhaabamu bar wanni isin immoo isin Awurooppaa fi Ameerikaa fi Kaanadaa biyya adda addaa keessa teessaniiti dhaabaadhaa jettaniin jechuudha isaan jechuudha maaltu itti dhagahama jettanii hin yaaddan yoo dhugaa dubbanne jechuudha wanni kun waan akkanaati jechuudha jettaniitu malee suutaanillee uummata tasgabbeessuu qabdan malee jimaan haraami yeroo jettan gadi baatanii jechuudha rakkoodha jechuudha uummanni itti laffa'ee
amata meeqa yoo xiqqaate jimaan jechuudha amata 3 amata 4 faati kan jechuudha nagaan irraa fayyadamuu danda'u jechuudha haga kana guutuu namiin qofforee dachii tolchee amata dachii yoo bara dhufu jechuudha amata as deemu kana yoo dhaabuudhaaf ka'e jechuudha barana lafa san tolchee egaa haa ta'uuti malee jechuudha caatiin kun akkanaan olola irratti oobneeti wanni kun baduu qabaa akkasuma dhaabbatu qaba haraami jennee gadi irratti boora jechuudha suutaanillee jechuudha wal fahamsiisuudha wayyatura yeroo akkas jettanii bar nami kan halkanii guyyaa qoonqoon isaanii caati matana akkasuma caati matana ta'eetuma irraa fayyadaman ilmaan isaanii kan ittiin guddifatan caati matana jechuudha waan biraatiin jimama agartan kana jechuudha kanaafuu yeroo isin immoo akkas jettanii jechuudha wallahi baay'ee jechuudha nami aaree har'a jechuudha sheehoolii meeqatu qabuuti jira aarintii saniif jechuudha aarintii jimaadhaaf jechuudha haraami jedhanii san kunoo mee hayya anileen jimaa qame hin beeku silaa dhiiseetiin ture hin qamuun ture har'a isin bekkanuma jennaanumaan qame kan jedhan jechuudha hedduu isaaniitu jira agarreetii jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra baay'eetu deemaatee jira jechuudha haa ta'u malee isin awurooppaa teessanii biyya adda addaa teessanii jechuudha ameerikaa teessanii caatiin haraami jettanii isin irratti duultan kunis rakkoodha jechuudha rakkoo guddoo warroonni akkas jedhaatti turtan irraa of qusadhaa isiniin jenna maaliif jennaan isaan jechuudha kanumarraa kan fayyadamanii kanumarraa jechuudha kan waa hunda dalagatanii akkasuma immoo namoonni tokko illee akkuma viidiyoo duraan sin agarsiisan jechuudha agartan jechuudha maal jedhanii caatiin nu balleessee jira tartiiba nutti hin uumne akkasuma immoo yeroo ilmaan keenya illee tartiiba hin godhatanii kanas jimaa baddeessaa jimaa galamsoo jimaa awwadaay jechuudha zim jettanii qaamaatanii nami tartiiba hin qabu kan jedhuutti jiru jechuudha viidiyoo sun kana agarsiisa san itti manbaaraadhaaf malee waan biraatiif miti egaa haa ta'uuti malee jechuudha nami yoo tartiiba ofii isaatti ofitti godhe jimaanis tartiiba nama hin dhowwu akkasuma immoo jimaanillee kan immoo akkuma agartan jechuudha kan immoo nu dhowweeti jiru ka jedhan jechuudha saniifillee ani ofii kiyyaa qabeetii hin agarre hin beeku jechuudha san nama dhorkuu fi akkasuma immoo saniin dalannaa ka jedhu jiru jechuudha viidiyoo sun kan agartan kana jechuudha nami egaa tokkoo miti hundi isaanii osoo hin taane irraa ni mala taha egaa jechuudha ololli jimaadhaa kun akkaan oowweetii deemuutti jira haa qabbanawutii asumatti haa qabbanawutii immoo warri biyya adda addaa teessaniiti jimaan haraami jettanii irratti duultan kana jechuudha kana dhaamsa kooti kun irraa of qusadhaadha nami jimaa itti lafee yoo xiqqaate amata 3 amata 4 itti lafeetii jechuudha firii san argata jechuudha bar silaa lafa turizimii jettanii itti deemtanii daawwatuu qabdan tokko duula irratti bantan dhiiroo wallaahi lafa turizimiiti jedhanii daawwatuu qaban jechuudha lafti sun jechuudha lafti jimaadhaan uwwifamtu sun jechuudha haa ta'u malee nuti immoo maal goona irratti duula oofneeti irratti duula banuu sanarra jechuudha silaa akkas godha jechuudha faranjiin yeroo biyya adda addaa irraa dhuftee jechuudha lafa akkamii kana daawwatti lafa jechuudha akkanaa kana daawwatuu barbaaddi bar lafa akkanaa magariisa kana jechuudha waan faayidaa qabu kana irra jiru jechuudha kana daawwatuu barbaaddi bar nuti garuu irra baay'ee keenya duula irratti banaatee jira biyya adda addaa teenye waan gabareen amata meeqa lafee amata lama amata 3 eelee jechuudha ilmaan isaadhaa itti dhabee jechuudha barumsarraa hambisee ilmaan isaadhaa itti qofforsiise kana jechuudha nuti immoo irratti duula banaatee jirra jechuudha sinirraa of qursatuudha qabna jechuudha haa ta'u malee jechuudha namni tartiiba namatti hin godhu sunis immoo akkasuma kaayyoo sin qabu kajana sun namni jimaa qabu suni nama ofiisaati kaayyoo hin qabne yoo ta'e malee jimaan kaayyoo nama hin dhowwu jechuudha namni ofiisaati tartiiba ofitti godhe tartiiba saniin deemuudha qaba jechuudha malee jimaan ofiisaati tartiiba san nama hin dhorku jechuudha egaa akkuma viidiyoo kana agartan jechuudha viidiyoo chi xiqqootti bohaartan jedheeti isinii fide viidiyoo kana jechuudha egaa hordoftoota kabajamoo viidiyoon har'aa teenya tana fakkaatti kajimaadhaa tana fakkaatti qophii biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadha annaatoo walooti sabiskiraab laak sheer koomentii godhuudhaan nu jajjabeessa viidiyoolee garaagaraa hedduudha isinii qopheessinee jirra ni dhufna waa hedduu qopheeffannee jirra isinii jedha nagaan jiraadha turtii gaarii